umma hiduai na gote bakkan nagaa rabbiin na buuse ummatatis yaaddawini kan nagaan jiran shaawaran nin dhufa najiran yaaddawin fatay na jiraadhu muraadillee achuma mummaa muraadinaaf hungadhu isin hundaa yaaditiin jira hin bachaa guyyaa rabbii jedhe saniifuu warra fakkii takkan qabdu sabboontu nagaa qabdu kun duraan jirtu mana gartan mata namu duraan leetama malleetama sabboontu jidamne laan furdattee iyyuu duraan tanaa jedha الحمد لله رب العالمين أمشي فيها قبعنا نقلد بفرتدين حساب جلو أمشي فيها قبعنا كما قلتني فيها لقيت إنه والله راكو تكنا قلنا بجيب الحمد لله رب العالمين كما قلتني كنا خمسين Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulugeta tuubii kan biyya keessa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo har'a Mulugeta maal qabattee dhuftee jechuun keessaa hin oolu viidiyoo haarawaa qabadhee dhufee jira innis viidiyoo baay'ee tokko namatti toluu fi baay'ee tokko itti gammade tokko jechuudha innis eenyu maal qabattee dhuftee Mulugeta jettanii akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kana jechuudha. Sabboontuun haadha sabboontuu biraa erga baddee turtee jirti jechuudha. Haati sabboontuu nama hedduu qaqqabattee nama hedduu wal loltee nama hedduun waan hedduu jettee ni jirti. Garuu sabboontuun har'a as baatee jechuudha. Oromoo ofii biraa lammii ofii biraa gaachana ofii biraa teessee jechuudha. Viidiyoo wayii waraabdee onnuma ishiitirratti chaanaala ishiitirratti Musxafaa bira dhaqee jechuudha haasofsiise. Viidiyoo wayii waraabdee gallakkistee jirti. Ishiinillee dhugaa dubbachuudhaa fi aamsa haadhaaf aamtee ummaatiyyaa ni yaaddayini ani nagaan jira fayyaa kootii. Kan akkasii bira kan akkasii haadhanaaf ta'e kan abbaanaaf ta'e biran jira jettee haadhaaf aamsa aamtee turte dhugaa dubbachuudhaa fi waan baay'ee dubbatamee sabboontuu dhiira bira jirti sabboontuu nama dhiiraatti fuudhee gara balleessee sabboontuun micciir bira jirti ka namni ala jiru namni waan hedduu namaan jechuu danda'a garuu immoo akka jedhama sanii mootii dhiyeenya kana immoo haati sabboontuu as baatee micciiriin wal loltee fiixaraan wal loltee sabboontuun micciir bira jirti micciirtuu sabboontuu fuudhee na yalaa ossee irra taa'aa jirte ishiinillee lolaa turte jechuudha. Garuu sabboontuun nama biraa bira jirti nama haarawa bira nama miidiyaa kanaan waliin beenne bira jirti kuno as baatee Oromoo fiitis nagaa gaafattee ani nagaa kootan jira jette akkasuma kallattii warra ofiitti deebisanii barbaacha jecha jira Musxafaani innis sabboontuun gara lamaan manaa baatee tokkoffaa ijoollee haadha sabboontuu bira jirtu manaa baatee lammaffaa immoo Musxafaa akkuma jaalattee Musxafaan immoo ishii dhiisee micayyoo ta'an fuudhaaf wannoo jennaan aartii sababa saniitiif illee manaa baate kanaan qabatee jechuudha. Kallattii manatti deebisuun wallaalee jechuudha. Eessanan manatti deebisaa akkaman godhaa jedhee Musxafaan tanaan durallee viidiyoo isaa keessatti dubbatee jira jechuudha. Maaliif tanas wajjinaasee sabboontuudha kan garaanis jaalatee wannoo jedhee sabboontuudha waan ta'eef san hunda amma kallattii itti godhuudhaaf fi haala akka itti godhee galchuu na dhibe jedhee dubbachaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf namni wal jaalatee namni tokko yoo addaa fagaate baay'ee ulfaata. Sabboontuunis sababa ijoollee haa godhattu malee tokko kanumaaf manaa baate. Innis viidiyoo isaa kan dura kana keessatti odoon ta'ini kan dura waraabe keessatti dubbatee jira. Garuma hundattuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf sabboontuun mul'attee as baatee nagaa
Oromoo ishii gaafattee chaanaala ishiitti irratti baatee haadhanillee ani nagaan jira ummaatiyyaan eelaa yaaddayinii jetteeni dubbattee jirti jechuudha. Waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Asumaanii haadha sabboontuutii baga gammaddee baga sagaleen talateetii dhageessee baga fuula ishiitillee dhageesse jechuun barbaada. Kanaafuu hundumtuu waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan baay'ee hedduu namatti toluudha siniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bagaa nagaadhaan as baatee jechuun hin dagatinaayee siniin jedha. Baga nagaan as baatee baga haadhatteetinis walagaatti garum viidiyootiinis ta'uu jechuun hin dagatinaa sin jedha. Aga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaa fayyaanaaf ta'a. Achiin ariin viidiyoo biraatti nagaa walitti deemnutti turtii qaabiliinaaf qabaadha. Nagaa fayyaanaaf ta'a. Haadha sabboontuutiin baga sagaleen talateetii dhageesse jedhaanii dhugaa baga nagaan as baateedhaan sabboontuudhaan illee waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha. Innaa aga viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaa fayyaanaaf ta'a. Galatoomaa viidiyoo kana sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii.